Harka fuunee akkam jirtu abdiidha miiltota eekirra chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Amma gaa kan nuun wajjiniin ilaallu akkaataatti installationii Visual Studio dha jechuudha. Visual Studio haala kamiinitu installii goona isa jedhutu wajjiniin ilaallaa jechuudha. Visual Studio nuun installii goonu ammaa fi Visual Studio Enterprise 2015 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu isa kana gochuudhaafi maal goona setup isa kana VS Enterprise ishee jettu kana double click goona jechuudha. Kanatu nu dhufa. No internet connection jedha continue jenna. Kana booddee as gubbaarratti ammasi maal jenna jechuudha. By default akkuma inni jiru kanatti dhiifne type of installation isa customize gochuu dhiifne akkuma inni jirutti normal install goona sababii ta'eefi akkuma inni jiru kanatti maal goona dhufne install goona jechuudha. Isa booddee waan inni gaafata kana booddee saayitii dheeraa waan fudhatuu fi install goone walitti deebina jechuudha. Ayyee xumurameera installii ta'e xumurameera garuu feature hundumti isaa akka install hin taanedha kan inni waan ta'aa jiru. Not all feature installed correctly. Sababiin isaa internet connection sababii hin jiraanneefidha jechuudha. Amma launch gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu launch jettu kana kilikii goona. Kana fakkaata jechuudha yeroo banamu. Faayilii haaraa kireetii gochuudhaafi faayilii isheetu kilikii goona. Isa booddee faayilii erga kilikii goone new ishee jettu kana goone maal goona project kan jettu kana kilikii goona jechuudha. Kana booddee akkuma as gubbaarratti argitanii wantoota hedduu of keessatti hammatee jira jechuudha. Window ta'uu danda'a, web ta'uu danda'a, cloud extensibility, iOS wantoota hedduu ittiin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kana fayyadamuudhaan warreen garaagaraa hedduus hojjechuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Ammatti garuu wanti nu wajjin ilaallu maalidha? Console application isaa bitee fi console goone bakka name jettu kanatti immoo dhufnee maqaa laannaaf jechuudha. Fakkeenyaaf my app yoon jedhee kan erga goone booddee okay goona jechuudha. Kun amma creating jechaa jira jechuudha. Akkuma isin argitanii kun amma dhufee jira jechuudha. Basic skeleton isaa dhufee jira jechuudha. Installation in Visual Studio kana fakkaata jechuudha. Kutaa itti aanu wal argina. Yaadaaf qe'ee qabdan komentii gubbaa nuuf kaa'aa. Galatooma.